Viidiyoo kana mee sirriitti ilaali. Wanti namichi kun dalagaa jiru isinitti mul'ataa jiraami? Argaa jirtuumi? Obboleessi keenya kun ka isa waliin laayivii irra tiiktookii irra jiru kun maal jedhaanii ture? Inni qura'aana osoo kutaa jiru funyaan isaatiin osoo xaragataa jiru afaan isaatiin osoo xaragataa jiru wallaahu sayantaqimullahu minka wallaahi allahu sayantaqimu minka rabbiin sirraa kafalata haaloo sirraa ni baha wallaahi maqaa rabbiitiin kakadhe jedheetiin isaaf kakataa ture. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo gabaabaa keessatti lubbuu namicha kanaa rakkoo guddaa keessa seensiseetiin laayivii marratti du'e namichi kun. Yaa namoota yaadaan hin amanne, yaa namoota dhugaadhaan hin amanne, yaa namoota jibbaa qofaan amantan. Kan kitaaba amantii gubuun, kitaaba amantii xiqqeessuun, kitaaba amantii arrabsuun jabummaa isiniif fakkaatu, amanticha arrabsuun jabummaa kan isiniif fakkaatu, wallaahi kun xiqqeenya guddaadha. Kitaabicha amantii kutuudhaan gubuudhaan wanti fiddan hin jiru, garuu waan keessa jiru kottaa dubbisaa. Mee qura'aana kana baradhaa, maal jedha jedhaatiin hubadhaa. Qura'aanni kuni ergaa rabbii keenya subhaanahu wa ta'ala uumaa ilma namaa biraa isinitti ergameedha. Ergaa rabbisiif ergi kana dubbisi, maal jedha jedhiitiin hubadhu. Waa inni jedhu osoo hin beekne rabbii waliin gahin. Nama waan qura'aanni kun jedhu beekee hubatu anaaf sillee rabbiin haa taasisu. Viidiyoo kana sirritti kooppii liinkii godhiitiin nama hunda biraan gahi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.